Fayyaa bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinadha qabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube channel keenya Oromoo Tube jedhu subscribe like share gochuun dagatina kallattiin gara oduu ijoottan darba. Biyya keessaan ministeerri dhimma alaa mootummaa Israa'el kan ta'an Gideon Saar har'a Itoophiyaa seenan haaluma kanaan walitti dhufeenya kan nagaaf misooma biyyoota lamaan Itoophiyaa fi Israa'el cimsuu irratti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin marii taasisaa jiru. Dabalataanis Itoophiyaa fi Israa'el walitti dhufeenya yookaan hariiroo waggoota 1000 lakkaa'amu akka qaban ministeerri dhimma alaa Israa'el Gideon Saar ibsa miidiyaaleef kennaniin himanii jiru. Oduu biyya alaatiin abbaa hirree ibiddaa pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin ibsa miidiyaa biyya isaaniif The Telegraafiif kennanii waraana Yuukireen waliin taasisuun yeroo fi haala barbaannee xumuruuf humna guutuu qabna jedhan. Itti dabaluunis Putin nyaara gooraa yoo gaazexeessaa isaan gaafatu yoo dubbatan wanti dirqisiisaa atoomik nuclear bomb akka fayyadamu akka fuulduratti hin dhufne abdiin qaba jedhan. Dabalataanis biyyoonni kaaba Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa Yuukireen maallaqaan fi meeshaalee waraanaa garuu irra darbee xuxuqa akka nuclear fayyadamuu godhu hatattamaan akka dhaaban akeekkachiisaa darbaniiru. Gara odeeffannoo birootti yoo ceenu giddu galeessi ba'aa akka amala yookaan barteessaa duraanii irra deebiin ibiddaan akkuma gubbaa gadiitti akaa'amaa itti fufeen jira. Kunoo kaleessa jettiin Israa'el humnoota irratti haloon bahaa sababa jedhuun magaalaa Yemen guddittii sanaa irratti haleellaa boombiin gooteen xoo'insi fi ibiddi uumame yoo ilaalamu rifaatuun mataa nama qabsiisa. Miidiyaan giddu galeessi ba'aa irratti dhageettii qabu Aljeeziraanis taatee ta'e viidiyoon uummata addunyaaf agarsiisee jira. Oduu ispoortii biyya keessaan kilabiin naannoo Oromiyaa bakka bu'ee liigii olaanaa Itoophiyaa keessatti barana hirmaachaa kan ture Nageellee Arsiin taphoota hunda injifachuun haala dinqisiisaan gara Pirimeer Liigii Itoophiyaa wal dorgommii bara dhufu 2018 godhame irratti hirmaachuuf darbe. Kilabii Nageellee Arsii uummata magaalaa Nageelleetti simannaa gootummaa godhamee fi waancaa agarsiisaa gammachuun uummataaf agarsiisee jira. Haaluma kanaan kilaboonni Oromiyaa lamaan jechuunis Nageellee Arsii fi Shaggar City gara Pirimeer Liigii darbuun milkii wal dorgommii isaanii golabaniiru. Oduu ispoortii biyya alaan wal dorgommii kubbaa miilaa jaalatamaa England Premier League taphoota sanbata xiqqaaf guddaan godhame darbeen Champions Leagueicha Liverpool Chelsea 3-1 yoo injifatamu sadarkaa lammaffaan xumuruuf kan taphoota gochaa jiru. Arsenaal haala hin eegamne 2-1 Bournemouth injifatamee jira. Kun akkuma jiru ta'ee har'a tapha Champions League Awurooppaan eegamu Inter Milaan fi Barcelona waancaaf darbuuf falmii cimaa godhu. Dabalataanis boru Arsenaal fi PSG'n tapha xumuraaf waancaaf darbu waliin godhu. Nu dhaggeeffachaa waliin waan turtaniif guddaa galatooma sanan jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.